namni bara hoggaangoo qabate muuxannoon qabu nama hoggaangoo qabate dongora hojjeta yeroo wayyaa deema hundarri gad deema abataa gadaa hanga boolla taakuu beekan turse isa deemu deema kana jechuun ni dhiibu jiru warra qabsoo irratti miidhamee rakkoon ijoollee amma warra jirtu hamaan jilba qabsoolaa qaban jilba keessattuu maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu jilbi isaan qaban dhufa keessa jira. One of the most damaging thing namni qabsoo keessa ture kaasaagaa fedhe itti maxxanee faarse ka isaan salphisanii ari'an malee nama tokko mee naa hima maqaan ta'u warra nu biraa gale hogganoota adda bilisummaa Oromoo ka isaan jalan maxxifatee isaanii goree nu lolaa ture amma bar salphisaniiti kararra gataa jira jechuudha. Ati kana min beeyne ka Dagarii fi Jaajaa fi Daaroo Billiqaaf Daaroo Abboonnatti madaa'e ka achitti amma rakkataa jiru jedhe gaafa gallee propoozaala dhiyeessee turre kana fandiin qabsaa'ota miidhamanii maatii isaanii deebisanii ijaaruudhaaf tumsuudhaaf barbaachisu Oromiyaan qabeenya guddaa qabdi. Wanni tokkichi isaanii tokkichi ijoollee bilisummaa amma hattu nama kuma tokko miidhama kuma tokko gargaaruu danda'a jechuudha. Isaan garuu miidharra miidhoo maaliif qabsoo keessa waan hin turiniif nama qabsoo keessa ture jilba hamaa keessaa qaban gargaaruu qofaa miti. Gaafiin biraa shiftaa lamaan ka jetteef ka bosona galee bar seera ala jira. Shiftaan biyya rakkisaa jiru hunda caala shiftaa maqaa mangistii qabu. Shiftaa bosona galee waan qeedhaan hiimee caakkatti isa galche san furrees mana deeffanna san. Ijoollee teenya ka bosona jirtu ijoollee teenya qofa osoo hin ta'in ijoollee Amaaraa ijoollee naannoo adda addaa dhiibamanii bayan. I know these people ni beekaa bara ilaalcha garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Ijoollee amma waboo jaamaniis ijoollee faannoo jaamaniis hedduu isaanii akka amma fintaaleeyyii jedhanii Oromoo oofan kanaa miti. Ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya. Garuu ijoolleen tuni ka Eertiraa turees ka bosona turees dhufeeti Abiy Ahmed jala siree qabaachaa ture waggaa tokko lamaaf. Samboota dirreen siyaasaa dhiphatee namni jiinuu dadhabeet dhiifatee bosona gale. Shiftaa caakkaa jiru san waan caakkatti waan bosonatti isa galchisan furreen qeetti deebinaa jechuudha. Siyaasaan biyyattii dirree irratti akka furamtu. Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirra gara afaan warra siyaasaatti akka deebitu goona. Shiftaa mootummaarra jiru yoo sirraa'anii sirraa baannan akkuma warra isa uumee sanitti lafaan geenya. There is no way around it. Aangoo mootummaa qabatanii masaraa mootummaa keessa ta'anii qawwee mootummaa kan qabeenya ummataatiin bidame qabatanii shiftaa ta'anii guyyaa halkan nama saamaa oolu itti dhiifamuu qabu jechuudha. Dhagaa har'a qawwee waggaa qabata aangoon waan nama gootu beektaa? Onnee hin jirre nama kenniti. Gaafa na sallaa baradhu nama abbaa murtii tokko biratti hin baradha ture. Galgala waggaa diimaan jalaa dhumte na ergan. Shukkutii kan kennan. Shukkutii waggaa qabate dukkana sana keessa onneen tiyya wanni fedhee dhufe laala akka ajaa'iba kanatti hin deemu. Gaafa isiin na bira hin jirre manaa bakka umurii sodaadha. Gaafa tokko osoo akkasii deemu kitaaba keessatti gartanii waraabessi bakka kanaa dhufee nagarree dhadhee aanaa fi qawwee fintalaa sallama caasee jechuudha. Dhagaa warri aangoo warra qawwee qabatee maal jedhu kuni warra isaan duraas irraa barachuu danda'udha qabu. Qawween hanga feetee jiraatte ummata oliiti. Ummata oliiti. Jaarraan baagataa dur maal jedhee ummanni keenya kun tokko ta'ee ol ba'ee gaara Inxooxxoo irraa gaffincaannan mootii Haayile Sillaasee kana daaraa godhaa jira. Qeerroon kanuma gootee bar tokko taatee tutti fincaattee wayyaanii daaraa goote waan biraatti miti. Har'a istaanan madaalli kamiyyuu sirni wayyaanee jara kana caala jabinaan paartii cimaa qaba, seekiyuritii cimaa qaba, diinagdee cimaa qaba, siyaasa cimaa qaba. Jarri kun seekiyuritii qaban, diinagdeen qaban, paartiin qaban. Nu Oromootu asiin isaan ga'e. Nuti sireerra isaan kaa'ee, nus siree isaan jala qabaa ture jechuudha. Yoo sirraa ulaata waan biraan goonu jaluma qabuu dhiillee irraa gadhiifama.
dhimma federaalizimii dhimma filannoo hundi itti dhufu. Beekumsa qabna Oromoon beekumsa qaba uummata sirnaan bulu uummata aadaan bulu uummata dimokiraasiin bulu. Oromiyaas tahaqa uummattoota isii keessa jiru eegu Oromoo qofa osoo hin ta'in sababa uummata isii keessa jiru. Itoophiyaas uummanni bara abdii akka muduraa qabaachaa ture 2018. It was not just about Oromos. Sabaaf sablamni nu wajjin cunqurfamaa cafaqamaa ture. Amma booda uummanni cunqurfame kuni uummanni Oromoo kun akka keenyatti laala cunqursaa beeka. Kana booda miidhaan nurraa dhuftii jedhaniitu abdii mul'achaa ture jechuudha. Abdii san nyaatte ijoolleen ture. Kanaraanis uummanni murtii isaan keessaa ba'e yeroo adda addaatti nu miidhaa ture. Amma booda miidhaan ni dhaabatti. Araaraan nagaa nuuf nagarii yaadaa ture jechuudha. Mismanagement of the transition kana koo kana hundatti uume. Kanaaf sirna ummatoota Itoophiyaatiif ta'u marii marabbaadhaan ilaameedhaan ummatoota hogganoota isaanii wajjin mari'annee sirna ummata keenyaafis ummata biraafis ta'u jaaruu qabnaa jaaruus ni dandeenyaa jechuudha. Kabiraa wanni cimaan Oromoon fudhachuu qabu yeroo amma jiru kana keessatti tokko maqaa isaatiin Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa irratti isa qofa irratti lama tumamaa jirra bardiyoo mootummaan kun gama lamaan nu jeesaa jirti. Gama tokkoon nu saaman nu jeesan nu hidhan uummata kana. Gama biraatiin maqaa keenyaan uummata biraa miidhan uummanni biraa mootummaa Oromoodhaatitu namni nu jira ni jibbamna jechuudha. Oromoo foobiyaan hangaan duraan jijjiirra dachaa leeqan guddattee jirti. Maqaan nyaatan maqaan balleessan darriin isaanii tuffifite hammeen isaanii jinfafite dhiigaas stop kana dhaabuu danda'uu qabna jechuudha. Maaliif nuti biyya nu hundaaf taatu jaaruu barbaadna. Waa'ee Oromoo fi Itoophiyaa waliin ga'u Oromoon Itoophiyaa jibbee hin fincille miidhaa Itoophiyaan fiddu jibbee fincille. Dhaggeeffadhaa. Nuyi Itoophiyaa jibbineen fincille kaleessaas. Nuyi Amaara jibbineen fincille, Tigree jibbineen fincille. Oromoon kan fincille miidhaa maqaa Itoophiyaatiin irra gahu ifirraa cabsuudhaan. Har'ammoo dirqamni Oromoo dhageenya Oromoo kan ta'uu qabu Itoophiyaan nullee miti nama biraallee hin miine. Nullee miti nama biraallee hin miine. Jaaruu qabna. Har'a Itoophiyaan kaleen hundaa turte sun harka nama keenyaatti nullee miidhuu jirti sababa sababni kaanillee miidhuu jirti jechuudha. Gama lamaan kasaaraa keessa jirra. Miidhaa gam lamaa keessa jirra jechuudha. Gama tokkoon Itoophiyaa qabatanii miidhuu jira ijoolleen keessa ba'e. Gama kaaniin maqaa keenyaan immoo mootummaa Itoophiyaa qabatanii sabaaf sablammii miidhaa jiran. Kun hariiroo nuuf sabaaf sablammii wajjin qabnu baay'ee miidhaa jira jechuudha. Kanaaf walitti ni araarama. Itoophiyaa fi Oromoon wanni wal lolchiise sirna abbaa irree dhufaa dabra aangoo qabatee maqaa saba tokkootiin uummatoota nyaatu jechuudha. An marsaa dabaree sirriitti meera ejjennoo fi wanni Oromoo ta'u wanni sabaaf sablammii biyya saniitiif ta'u biyya faffacaasanii deemuu miti. Itoophiyaan amma jirtuun facaanan Oromiyaan keessaa baatu hin jiraattu kana beekaa. Tigraay keessaa baatu hin jiraattu. Faffacaatii okkotee lafa buutanii beektanii okkotee lafa buuse taate. San keessatti Oromoon hin buufatu. Namni fuula kijiban dhaga'inaa. Riyaalitiin jiru maali? Biyyi Itoophiyaa kun sirraa'uu qabdi. Sirraa'uu ni dandeessi. Oromoo bakka taatutti, Tigree bakka taatutti, Guraagee bakka taatutti, Amaara bakka taatutti, Soomalee akka taatutti haqa walii eeganii, dhugaa walii eeganii, waliin mari'atanii, negosheet godhanii, baargeen godhanii sirna mootummaa Itoophiyaadhaa kan walqixxummaan, bilisummaan, wal kabajni keessa jiru jaaruun ni danda'ama jechuudha. Waliigalatti waa'ee ijoollee abaa'ootiin kakaaftan. Ijoollee abaa'oo isin jedhan kun qeerroo bakka keessanitti isin dhiibbee biraa dhuftan. Kijiba finxaalee maal jedhan kun marrooni sodaate bara meeqa dura nama qabsoodhaa ba'e garaagarummaa tarsiimoodhaa qabaachuu dandeenya. Wanni garuu dhima ta'uu qabu marroo seezan mana kaasee kan bosonan galchee dogongora badii siyaasaa Finfinnee irratti Abiyyi Ahmadii fi tuunni isa marsee harka dha'uuf raawwate. Hanga
wanti kiiloo jaltu karaa deemtutti Oromiyaa nageen hin jiraatu, Amaari nageen hin jiraatu, Tigreen hin jiraatu, Somaalee Mogadishoo illee nageen argattu. Rakkoon guddaan gamba Afrikaadhaan kaleessa sarras masaraa kana kan hoggaan jiru masaraa haaraa ijaaruutti ka'e qaalichi akkasii sirna bulchiinsaa Finfinnee keessa jiru jechuudha. Finfinnee karaa deemuu, Finfinnee eemaluu, Finfinnee sirreessu nagaa Baardaariifis, nagaa Maqaleetiifis, ka Jijjigaatiifis, ka Hawaasaatiifis, ka Mogadishootiifis illee barbaachisaa jechuudha. Rabbiin waan godhan laal Tigree wal walchiisan, Amaara wal walchiisan, Oromoo wal walan, Somaalee itti baqannee keessa jiraachaa turellee diinamu godhe. No! Nuti uummanni Somaaleetis jaalatamuu irraa qaba bara. Gaafa biyya keenya irraa ari'amne abboonni keenya abboon ni beeka. Isaan keessa baqan. Wanni bishaan rabbi uume nuufillee isaaniifillee ni gahe. Akka isaaniif fayyaditti akka nuu fayyaditti tolchuu dandeenya. Wanti humnaan yeroo baasuuf hin jiru. Humnaan yeroo baasuuf mangistuufis hin taane. Maqaa keenya immoo kun hayyamamuu qabu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa dimokiraatota ka haqa Oromoodhaa eegi, ka kabaja Oromoodhaa eegi, ka haqa Amaaraa eegi, haqa Somaalee eegi, haqa Harariidhaa eegi, ni ijaarra ni dandeenya. Lakkoofsa namaa qabna, qabeenya qabna, roorrifamne hin beekne wanni nama biraa roorrifnuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf sirni amma jiru kun sirna Oromoo akka malee miidhaa jiru, sirna sabaaf sablammii maqaa Oromootiin miidhaa jiru waan ta'eef miidhaa kana akka dhaabu dirqisiisuu ka danda'u Oromoodha. Isinitti himu look sirna kan nuti angorra kaa'e I take personal responsibility. Naatu murteesse more than anybody else angorra isaan kaa'uudhaaf. Rakkoo Oromoo fi uummata Itoophiyaa irra ga'uu filme itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Sirna kana sirreessine uummanni biyya sanii nagaa akka argatu, hafuura akka baafatu, karatti deebisuun sirreessuun beekama. Jarri kun sirraa'uu hin danda'a. Last poll jallaan ibidda jala yoo keessa takkaan ni hiriira, takkaan baqeef bada lamaa ala jiru jechuudha. Kan karaan jiru galatooma. Garagartee deeggarsa obboleessa isaanii Jawaar Mohaammed kitaaba isaa hin gaabbuudhaaf fidanii dhufan dubartoonni Arsii nurraa jalqabii gaarii keessaan na dhufanii anillee isaan warreen jalqabaa mee ammayya kennaaf fi obboleettiin keenya maqaa keetillee beekuu as dhuftanii kennaa obboleessa keessanii fiddan arragaa guyyaa jawaanii guyyaa huccuu nama qaanii miti guyyaa qabisaanii miti guyyaa yeroo namarratti fannisa ilaal dukaanin godha faamee dhufe beeku huccuu falmatu biyya kana kanna ayyee biyyoonni firasan dhaabbattan bilis bilis ammayyaadona Security ini, security. Ini teka. Ya, karera. Ini pakai. Ini sini. Utama aja. Ayo dah. Itu langsung ya benar. Kita berbeda. Alam mo kaya wifi jawara sila kidan. Wa pesa kundane. Live jawara kita wallahi billah. Banna bro. Banna rambut kita banna. Irin kita banna. Masuk sibir na tahu. Baganagan nujrate baga umri ni berate. Mungkin kita akan ada kompetisi hayu kena. Tadi kita akan ini kompetisi kita akan ada pesa akan ada firmatu kena. Bukan pesa bukan jadi kawan Jerman kesa tiba tiba firmana kan akan kiyati ani makan kiyasi tidak akan kiyati. Baik kalau toma akan wajah kena titile baik gambarnya jelas kita hayu kana bilane. Wan hayyum barres, wan intalam barres. Irra kitaaba kana dubbisne
seenaa kana hubannee akkasuma immoo durmayyuu hin beekna garuu immoo kitaaba kana harkaan qabannee dubbisuun kenna baay'ee gammannee jirra anis baay'ee gammadee jira jechuudha. Kitaaba kana namni hin barreessaa garuu abbaan feeyyuu barreessa. Kitaaba hayyuun kun barreessa. Kitaaba Jawaar barreessa. Namni harkaan qabatee dubbisuun carraa guddaa qaba. Hayyootiin kenna kanaan dura osoo carraa kitaaba kana barreessuu hin argatin nurraa deeman hedduutu jira. Ammallee hayyuun akkanaa kun kitaaba kana nu barreessutti baay'ee gammannee jirra. Nuti immoo waldaan dubartoota Arsii hayyuu kana goota kana silaa akka kennatti osoo kanaan dura torba akkas jala ta'ee jiraate waan guddaa qabannee dhufna. Wanti nuti kun isaan hin madaalu haa ta'u garuu guyyaa 2-3-4 keessatti mari'annee waldaan dubartoota Arsii waan kana mari'annee dubartootaan mari'annee waan kana goone asumaan dubartoota waldaa Arsii hundayyuu naa galatoomfadhaame. Koreewwan kennas hirriba dhabuudhaan waan kana hayyuu kana nuti dhufee keessummaa kana haala akkanaatiin simachuun nutti dhaga'ama. Osoo xiqqoon nu jala bu'ee quba hin qabnu miidiyaa irra hin jirru nuti hawwattoota haadha daa'immaniiti miidiyaa kana hordofaa hin jirru. Guyyaa 3 kana keessattuu garuu hayyuu keenya harka duwwaa bira dhaabbannu jettee dubartoonni waldaa Arsii Yuuroo 2,000 kanaaf dubartoota kana meerra deebi'aatti sirri naa galatoomfadha. Dubartoota Arsii Yuuroo 2,000 kitaaba hin gaabbuudhaaf fidanii jiranii namoonni biraas harka nutillee dhuunfaatitti kitaaba kana bitannee garuu kunis xiqqaate hayyicha keenyatti hayyicha kana bira deemnee kitaaba kana eebbisnee haasaa isaa diirekti arginee isa waliin haasofnee yaada isaa irraa fudhannee isa argaa kitaaba keenya kanatti eebbisiisuun immoo carraa guddaadha carraan argameedha. Galatoomii as nu dhufu kenni galatoomii siin jedhu. Galatoomii dubartoonni Arsii osoo dhumaan hin argu akkamitti Yuuroo 2,000 dhaqanii asumaan immoo carraa hiriyoonni kiyyamunni nama nu waliin hojjatee nama nu waliin dhaba'ee dubartoota koreetti dubartoota waldaa Arsii keessaa dhufanii yoo yaada qabaatan yoo du'aa illee qabaatan carraa isaanii kenna ulfaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walideen akan nagaa jirtanii fayyaadha. Dhugumaa Jawaar Bagarratti jenna. Kanaaf ani jecha baay'ee hin qabu rabbi guddaa sirraa haa eegu. Rabbi Oromoo hunda walii haa galchu. Hunda keenya rabbi walii haa galchu. Walii galtee rabbi tokko nu haa godhu. Rabbiin isa kutaa irraa haa qabu. Adiina irraa haa qabu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عسى جدا قبل جوار بابا كريم هذا أسوسي بابا. عسى غرضومي كتاب كنوتي عبده وليبت العبده برزته أمتي يا من هذا جته بدور مكتي